Assalaamu alaykum kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa akkuma beektan filimni Kurulus Orhaan torbee kana gadi lakkifamne akka isaan dubbatanitti filimni kutaan haaraan Meey 20 qilleensarra ni oolu yookaan gad lakkifama jedhaniiti jiru. Garuu ammoo nuti kanaan dura xiinxala keenya keessatti akka torbee kana hin dhufne akka Meey 20 gad lakkifamu isinitti himnee jirra. Ammas yeroo kana irra deebiidhaan isaanilleen akkasuma dubbatan. Kanaafuu warroota nu hordofaa jiraniif duraanuu himnee jirra jechuudha yookaan duraanuu ni beektan jechuudha. Egaa yeroo ammaa kanallee sababaan inni hafeef akkuma kanaan dura isinitti himnee turre sababa tapha kubbaa miilaatiif jecha hafeeti jira. Kanaafuu waa'een kun waa'ee filima Kurulus Orhaan irratti dhiibbaa hin qabaatu. Gaafii kanaaf akkuma kanaan dura isinitti himnee jirru filimni sadarkaan isaa akka malee gabbu'aati jira. Sababa kanaaf jecha akkasuma tapha kubbaa miilaatiif jechallee hafamaati jira. Baay'ee hawaasa birattillee akka malee gabbu'aati jira. Kanaaf filimni kun fuuldureen isaa maal ta'a? Viidiyoo kana duraa keessatti isiniif himneeti jira. Amma gabaabumatti filimni kun haalli siizinii lammaffaa jalqabuu isaa baay'ee nama yaaddeessa. Kanaaf isin akkam jettu? Siizinii lammaffaa ni eegaleettanii ni yaaddu? Koomentii irratti nu barreessaa. Egaa filima walumaa galatti Kurulus Orhaan waraabame waraabbiin isaa guutumaan guututti xumurameeti jira. Isaan gaa kutaa 26 irratti akka raawwatu dubbatanii turan. Garuu amma nuti kutaan irra jirru kutaa 24ffaadha. Walumaa galatti filimni guutumaan guututti waraabame dhumateeti jira. Garuu ammoo torbeedhaan gad lakkifama malee. Kanaaf jechuudha filimni guutumaan guututti xumuramee jira. Siizinii lammaffaa asitti filimni hin jalqabu jechuudha. Kanaaf jechuudha filima siizinii yookaan dhuma kutaa Orhaan kana keessatti filima kana keessatti baay'ee waan nama rifachiisuuf deemu fakkaata. Akka namni siizinii lammaffaa abdiidhaan eeggatuuf yookaan siizinii lammaffaa qophiidhaaf akka eegamuuf jecha filima yeroo kana akka malee ho'isuudhaaf deeman fakkaata. Garuu ammoo xiinxaltoonni baay'een tokko akka jedhanitti siizinii lammaffaa carraan inni dhufuu isaa baay'ee zeeroo ta'ee jiru jedhanii ni dubbatu. Namoonni tokko faan akka jedhanitti filimni kun seenaa irratti kan xiyyeeffatee miti asoosama jedhanii guutumatti warri dubbatanis ni jiru. Amma walumaa galatti waa'ee kanneen ni dhiifneeme waa'ee xiinxala keenya kanarraa sanitti haadachaanu. Amma dhugumatti Vaalaariyaan haadha manaa karaa haliil ni taati. Sagantaan keenya kanarraa kana fakkaata. Kanaaf sagantaa keenya jalqabuudhaan duratti viidiyoo keenya kana like, share akkasuma subscribe godhachuudhaan akka eegaltan asumaan isin beeksifna. Egaa dhugumatti Vaalaariyaan haadha manaa karaa haliil ni taati. Akkuma beektan Vaalaariyaa fi Antaasiyaan erga arganii booda deeggartoonni yookaan hordoftoonni hanga ammatti gaafii gosa hundaa gaafachaa turan. Gariin ammoo namni tokko ammoo haadha warraa karaa haliil jedhanii ni waamu warri yaamus ni jira. Kaan ammoo Vaalaariyaan Filaaviyoos ta'uu dubbatu yookaan jaalallee Filaaviyoos tan duraanii ta'uu dubbatu. Mee amma waa'ee kanneenii isinitti haa himnu akka xiinxala keenyatti jechuudha. Daawwattoota waa'ee karaa haliil yoo dubbanne erga amala isaa jalqabee kaasee inni yookaan erga filima keessa ramadamee kaasee ololli guddaan jalqabe irratti uumameera. Haati warraa karaa haliilii fi mucaan isaallee yookaan daa'imti isaallee Bizaantiyaadhaan akka butamanii fi eessa akka jiranii fi haala akkamii keessa akka jiran oduun akka hin jirre ni dubbatu turan. Kanaafidha deefneen Vaalaariyaa fi Antaasiyaa yeroon abbaa kee waliin wal arguu akka ta'e yeroo itti himtu. Xiyyeeffannaan nama hundaa sekondii tokkoof gara karaa haliilitti kan deeme ni jiru. Kun haadha warraa fi intala karaa haliil ta'uu ni danda'u. Isaan sun dhugaa jiru isinitti himuudhaan duratti mee dursa seenaa haa ilaallu. Daawwattoota seenaa yoo ilaalle karaa haliil waziira guddaa impaayera Usmaaniyaa ture. Akkasumas ilmaan dhiiraa lama qofa kan qabu yoo ta'u boodarraa lamaan isaanii iyyuu dabareedhaan waziira guddaa ta'anii dawlaa Usmaaniyaa tajaajilanii turan. Maqaan ilmaan isaa kanaa Chaandarlii Alii Paashaa fi akkasumas Chaandarlii Ibraahim Paashaa ture. Seenaa keessatti waa'ee intala qabaachuu isaa kan kaafame tokkollee nu hin jiru. Vaalaariyaa cinatti kan jirtu intalli xiqqoo maqaan ishii Antaasiyaa jedhamtu yoo isii yaada keessaa qabaattee carraan jiru baay'ee gadi aanaadha. Vaalaariyaan haadha manaa karaa haliil ta'uu isheetti carraan jiru gadi aanaadha yookaan ta'uu hin dandeessu. Silaa Vaalaariyaan haadha manaa isaa taatee ishee cinatti ilma dhiiraa qabaachuu qabdi jechuudha akka seenatti yoo ilaalle. Kana malees akkuma beektan assaabii isaa keessatti arraan dura yeroo hidhamee jiru yeroo deebisaa turan ilma dhiiraa akka qabdu ni mul'ata. Garuu amma gaafiin jiru haadha manaatii fi ilmoon karaa haliil tan dhugaadhaa eessa jiru amma? Maaliif hanga ammatti waa'ee seenaa karaa haliil hin mul'ifne yookaan hin beeksifne? Daawwattoota keenya haati manaa fi ilmi karaa haliil eenyu ta'uu danda'u jettanii yaaddu? Koomentii irratti nuuf deebisaa isiniin jenna. Haga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura.